kotu muramera Baan ranjiru narabuera Gatin ranjiru kora watamera Wal jedendema Akariyaku Gaduni safera Ifi fuliko Meranjirani Adisitonko Narraofera Goftaninako Ashamar kafuune Oromoo tam jirtu naguma egaa biyya alaas taatanii biyya keessatti ayyaana gootota Oromoo yookiin guyyaa gootota Oromoo gaagaa oo jettanii kan moggaasan kana kabajaa kan jirtanii ardii guutuu kanarra kan jirtan hundumaaf dhaamsaa fi baga geessanirra caalaa xiqquma waan hubannoof taatu waan yeroo hundumaa barreessu kanan asiin isinii dabarsuufanii gama viidiyootiin. Guyyaa gootota Oromoo kanaaf seenaa baay'eetu dubbatamaa seenaa nama marar baay'eetu jira. Seenaa kana keessa yeroo baay'ee duubee ta'e kan haasa'amu waa'ee akkaataa itti gargar hin baanu jedhanii shimmigaatti wal faana wareegaman gootota Oromoo fi qabsaa'ota hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo yeroo sanaa dabalatee jedhama. Hooggantoota baay'eetu amantii warra Islaama kan taatan asiin as guraa'inaan lakki nuti amantii fi wanta kan biraatiin adda hin baanudhanii wal faana dhumanii kan jedhudha seenaa bayeessaa. Hundumaarra caaloo garuu seenaa sanarra deddeebi'uurraa gootota bara ammaa kana keessatti waraayis gochuun baay'ee gaariidha. Gootota ergasii kufan yaadachuun bayeessa yaadattanii miti yaadattuu garummoo irra caalaatti xiyyeeffannaa yeroo inni argamutu hin jiru. Gootota jajjaboo qeerroo Oromoo keessaa bara kana dhabne lakkoofna yoo jenne teknooloojiidhaa haa toluu walitti qabnee keenyeerra. Biyya isaan guyyaa isaan wareegaman guyyaa isaan rasaasaan dhaamanii guyyaa isaanitti awwaalamanii jalqabee teknooloojiin ammaa kanaa haa toluutii walitti qabamee taa'eera jechuudha. Kanaaf gootota keenyadha isaan kun. Dantaa biraatiif gadi hin baane barattoonni Oromoo barattoonni yuunivarsiitii gadi baanii rasaasa wayyaaneetiin raayyaa ittisa biyyaatiin adda keessa garaa keessa laphee keessa dhaamaa turanii Oromummaadhumaafidha gootota. Isaan qabsaa'ota. Sila isaanuma hooggantoota adda bilisummaa Oromoo kan bakka bu'anii yookaan immoo biyya sana kan bulchanii jechaadha. Kanaafi irra caalaatti garuu walitti qabamnee suuraa isaanii qomatti addatti baannee ayyaaneffachuurra caalaa waan kireetiif ta'e tokko tokkoon utuu dabarsanii gaarii dhaalaata yaada jedhuun qaba. Yaaduma kennuuf malee ani qabsaa seenaa qabsoo gadi fageenyaan beekullee miti. Kan dubbisaan hanqee qarraan galame. Kanaaf fakkeenya kan ta'u warra dhabne silaa waggaa 40-50 dura kaanee waan dhabne qabsoon kun gootota 5 yookiin 6 fixa miti. Utuu hin lakkaa'ama ta'e miliyoonatti yookiin kitila waan fixanitti fakkaata. Maaliif warra kaan maqaa isaaniitu galmeeffamee galmee seenarra jira. Warri kaan immoo maqaan isaanii hin galmeeffamne achi buuteen isaanii hin beekamu. Oromoo maqaa dhaatanii qabsooma kanaaf ba'anii kan hafan jiru. Kan du'an jiru, kan wareegaman jiru maqaan hin galmeeffamne. Maqaan isaanii hin galmoomne. Sobduunan taasisu waan Oromoo maatii Oromoo keessaa 500 galmaa'ee galmee qabateera jedhee. Sabiinsaa kan dhume isaa oli waan ta'eef qabsoon Oromoo nama baay'ee nyaate, hayyoota baay'ee nyaate, qarree baay'ee nyaate, qeerroo baay'ee nyaate, hayyoota baay'ee nyaate, qotee bulaa baay'ee nyaate, waan baay'eetti wareegame jechaadha. Akka ayyaanaatti ayyaanni kun ayyaana biyyoolessaa ta'eetu itti fufee akkam namatti tola utuu biyya qabaannee guyyaa goototaa guyyaa hundumarra caalaa utuu kabajame baay'ee namatti tola. Maaliif?
gootota kana yaadachuudhaaf attamitti yaadannaan immoo ba'eessa fakkeenyaa fi guyyaa ayyaanaa yeroo tokko warri ayyaanaa bashootaa kanas ayyaanessanii biyya keessaa maal godhu hiyyeessaaf nyaata geessu guyyaa ayyaanaa sana warra karaarra taa'an warroota akkasii kana mana isaaniitti afeeruu wantoota adda addaa nyaatan qaban iddootti ayyaana dabarsanii qaban jedhame yaadamee fi tochaadha. Nummoo guyyaa goototaa kanaa maatii goototaan namni hundumtu akka Oromiyaatti labsamee naannoo hundumtu madaa qaba waan ta'eef mana gootonni kun keessaa wareegaman qeerroo qarree durii ka'e ammammaatti dhaqanii jajjabeessuudhaan achitti illee yoo danda'ame taa'anii yaadannoo gochuudhaan yoo dhibe nyaataa dhugaatiin achitti yoo ta'e tokko hin qabu namni walumatti yaa'ee yaadachaa qabsoo kana irra deddeebi'ee buusee baasee mari'ataa qabsoo kana isaan tasiin ga'e nurraa immoo maaltu eegama jechaa qabsoo walharkaa fuuchaa hamma gaafa qabsoon kun firiinsaa argamutti itti adeemutu irra ture jechaadha. Kuni kanumaan utuu ta'ee jiruu kalaqa adda addaatiin dabarsuun hin danda'ama jechuu maafani. Kana keessatti yeroon taajjabbii barreessu baay'een namoonni baay'een egaa innatti gaddaa innatti dhaga'ama. Akkasitti dhaga'amu nan beeka yeroo ani itti waa'ee utuu akkas goone. Waan barreessu ani ofitti amaneen godha. Itti gaafatamni isaas anuma. Editorial boardii hin qabu. Editorial boardiin isaa anuma. Kan barreessu anuma. Yaada naa dhufu kan baasu anuma. Ani yaadaa wajjin dhukkubsadhu baay'ee. Namni gola isaa keessatti san barreessu dachaa dhibba hojjetasii hin yaadas. Garuu gadi baasee hin dubbatu. Faaktarootatu jira. Sababiin isaa tokko hawaasummaa sodaataa. Namoota wajjiniin guddate sodaataa, dantaasin sodaataa, yoon akkas godhe iddoo kana nan dabarsu abaluun jedhee waa tokko hin sodaata. Anis sodaa sana hin qabu. Kanaafanii of ta'een barreessaa, of ta'een hojjedhaa, of ta'een yaadaa, guyyaa tokko maalan ta'a jedhee yaadda'u. Waanan ta'u Waaqayyo harka jira. Ajjeesoof jiraachisooni isa qofa. Isan sodaadhaan. Kan sodaatamus isa. Isatu yoo si jiraachisa yoo dachee kanarratti hin xaqamtu jedhamoo hin xaqamtu jechuun hin fayyadamtu jechuudha. Afaanitti keessan makee naaf qorichaa hin xaqamtu jedhamoo si fuudha dachee kanarraa. Kanaaf sodaa waan tokko kan biraayyuu hin barbaachisu dhaloonni akka koollee akka isaan dhalatan nan barbaada. I hope waggaa 3 dhufan kana keessatti dhaloota baay'ee horeedha. Warroota tun sodaatii waa kataban baay'een horee. Dhaloota akkasii baay'eetti fufsiisee horuun barbaada. Namoota baay'ees dammaqseera. Warra siyaasa kanaa fi kurunkurchaadha. Kurunkurchaa kaanii oofuudha. Taajjabbiin kana baay'isa wayi. Taajjabbiin mukukkuladha. Ittiin suuqa. Hin gubatu erga si booda qabsocha fuudhanii deemu. Aktivistoota kashalabboota kana gaafan qeequu argitiin dubbisti tokko ishee biran darbu. Taajjabbii namni dubbisiin hin jiru baay'isee Oromoo ta'e. Hunduun dubbisa. Inni naarrabsus hin dubbisa, inni nagalateeffatus hin dubbisa. Garuu kan isin ajaa'ibu mormitootarra deeggartoota hin qaban akka taajjabbiitti. Kun isuma dhugaati daataa korree jira kun. Kan nama Oromoon 300-4 hin taatu warri namoonni. Warri kaan garaasaan dubbadhaaf laphee isaa keessatti sanni dubbachuu sodaatuun sanni garaadhaa qabuun dubbadhaa waan ta'eef namoonni baay'een na jaallatu. Kanaaf yeroon qeeqa isin qeequ gammada. Utuu dubbattanii namni hin taajjabu nama vaaliyuu qabudha. Namni hin taajjabu ishee kaanan gatii hin qabdu hin xaqamtu. Kanaaf waanuma taatu hin taajjabaa. Wanti sun immoo akka isheen nama taatu waan barbaadu kan ishee taajjaba. Nama tokko yeroo hin taajjabu akka isheen nama taatu kan taajjaba. Adda bilisummaa Oromoo yeroo hin taajjabuanii balleessaa isaa irratti argadhee yoo hin taajjabe yookiin miidiyaa isaanii ONN yeroo hin taajjabu akka miidiyaatti yookiin dhaabichi barbadaa'ee baduuf miti. Ani jedheefis hin badu. Kun beekamaadha. Garuu akka isheen rakkoon argee ragaa wajjin darbadhe sana akka isheen sirratti uufani. Kanaafan akkas godha. Namas yoo ta'e akka nama dhuunfaatti nama taatii laata iddoo tokko namaa dhaabattii laata jedhee namni yaadu yoo isheen balleessite mataa keessan ishee waqana. Akkuma nama artistii tokkoon wacoo isheedhaan jiru. Argitee kuyyiisa yeroo isheedhaan jiru. Adwaa irratti sirbitee garuu guyyaa gootota Oromoo irratti garuu suuqa teessi yeroo isheedhaan jiru rakkina isheetti muufani. Gaafa maallaqaa sirbitee, gaafa konkolaataa argattu sirbitee, gaafa garuu waa'ee seenaatiif ta'u immoo hin jirtu dhokatti.
ishee akkasii kana ittiin qabeenya artistoota jajjaboo warra qabsaa'otaa warra oromummaa isaaniif eenyummaa isaaniif hijoomaa kaayyoo baatanii ijooran jajjabeessuu kan kana godhaa. Ishee immoo akeekkachiisuu kan kana godha akka isheen irraa barattuuf. Hin sodaadhu jecha namni itti waaqessu kam ana biratti huuba. Muummicha ministeera keessanii kaasee hamma eenyuuftuu ana biratti namni nama huuba waliin caaltu. Yeroo tokko garagalchiyyuu nan aaraa gaafammaa namoota keessaa dargaggoota kana hooggannoonni tokko dargaggoota kana gara qabsootti gaafa fiduu dhiisanii akka malee garaa qonna gubata. Dargaggoota keessa jajjabootu jira ijoollee. Qabsoo dargaggootaan bakka buusaa deema warra jaarmiyaa siyaasaas. Qabsoo dargaggoota itti ijaara. Suma dhugaan isiniin jedha. Hayyoota baay'ee qabna ijoollee viizhiinarii baay'ee qabna alaa keessaa. Bakka buusaa ijoollee bakka buusaa warri jaarmiyaa siyaasaa. Haala miti baattanii ciisiina baattanii ittiin du'ina dargaggoota jalaan qabsootti ijaaraa jabeessaa meentor gochaa qaraa sharbi gochaa as baasaa liidaroota ciccimoo bor biyya keenya bushaniin barbaanna. Baay'ee barbaanna dandeettii adda addaa kan qabanii hin barbaanna. Namoota egeree guddistan barsiisaa leenjisaa qaraa tumaa gadi. Akka isheen nama taatee baatutti nus taajjabbiidhaan mataa keessa siniitu humna adda baasaa. Kanaafan isin taajjaba yeroon taajjabu maaliif immoo naartu nu arrabsamu ta'u warra naan jettanii fi naaru. Waan ani ilaallee fi waan an barreessuuf nan beeka waan ta'eef. Nan argaa irra fiigeen argaa raafilii wantoota koomentii kennamu. Yeroo argadhu irra fiigeen ilaalaa. Irra fiigee ilaalee nama tokko lamaaf nan deebisaa. Isa kaan garuu dubbisee nama bira darba. Amma immoo biloo gochuuyyuu nan dhaabe. Warra biloo kiyyuu hunda yaaseetan ifa godhe arrabsuu dhiisan akka barbaade namni haa godhu. Maaliif kuni wanti na aarsu hin jiru kaa yoo waan barbaade maqaa amma gosti jechoota arrabaa ani ittiin arrabsamne amma ammaatti vookaabileerii afaan Oromoo keessa hin jiru. Hundaan arrabsameera. Maaltu naa feereetanii sodaadhee kana booda. Kanaafi garuu barsiisaan jira. Oromti naa baaran immoo barachaa, dhiifama jechaa, barachaa, waa xinnoo hubannaa achi gabbifataa, waa hubachaa deemu. Firikweensii kanaan deemnaan waggaa muraasa gidduutti nan argadha hunda isaanii waan ta'eef hundumtuu dhufanii gaariidha akka ittiin lallaafaa dhufanii dhummayyuu wanta itti dubbattu soban qabu garuu akka itti dubbattu xixiqqoo ishee nama naasisaa aadaa barame miti aadaa barame miti aadaan qeeqa akkasii Oromoo keessatti hin baramne nan barsiisa warra biyya alaa kanatu ijatti walitti dubbatu zeen wal sirreessu biyya isaanii guddisan kanaaf ijatti walitti dubbanna hattuu jetteetti dubbattee kaatee gaafa isheen immoo sirriitti immoo sirrii jettaan. Kanaafan akkas godhaa taajjabbii ittiin fufaa nan barreessaa. Jaarmiyaa kamittuu nan daqiinaa. Inni abaluudha, inni shaneedha, inni ilma Geetachoo Saffaati, inni maal xiqqiriyyoo godhee Geetachoo Saffaa keessa hin beeku, Wayyaanee keessa hin beeku, Viidiyoo keessa hin beeku, Abaa'oo keessa hin beeku. Waan gaarii tokkoon hawwummoo nan qaba. Oromiyaaf nagaa, Oromiyaaf walabummaa. Kan ilmaansaa keessatti dagaagee badhaadhee namni akka namaatti yaadee bahee galee nagaa argatu. Biyya ittiin namni akka sareetti rukutamee karaa irratti du'uutu hin taane biyya itti lubbuun namaa vaaliyuu qabu. Biyya adii kana keessaa kan hin argu amma kabaja qaba dhalli namaa. Yaa ijoollee sareetu kabaja qaba biyya kanaa. Saree tokko ajjeestee maneedhaatiin baatu. Sitti immoo hantuuta ajjeestee biyya kana keessatti mana hidhaa galta. Biyya kootti garuu ilma namaa rasaasa miillaaf addatti naqxeetu fayyaa jiraata. Sunumti dhaabachuu qaba. Sun dhaabatutti qixa dandeenyeen hamma umriin keenya lafa kana gubbaa jirutti mootolee hin qeeqnaa, nama dhuunfaa hin qeeqnaa, nama dhuunfaa ramaa xiyyeeffattaa tokko yeroo baay'ee gaaffiidha. Nama dhuunfaa mitiin jara ko. Beekan nama dhuunfaa mitiin. Beekan faana waan hidhatee jiru baay'eetu jira. Foloowerii 100,000 ol qabda yoo ta'e nama 100,000 oltu na dooba jira.
nam tokko followerisa quality sadabu fushee makana sataatu miliyoona tokko qaboo ta'e gaafa nama sana sammuu keessa waqartu miliyoona tokko sana barsiisaa jirta. Namni dhuunfaa wanti jedhamu hin jiru. Namni dhuunfaan hin jiru malee namni maatii dabara. Family institutionidha. Kanaafi hin rukutta nama sana yeroo rukuttu nama sana wajjin networkii jiru barsiisaa jirta jechaadha. Kanaaf nama dhuunfaa irratti xiyyeeffadhee hin beeku. Waan godhu hundumaaf akeekeen godha. Akeekeen mataa keessa waqaraa malee nama naamusa hin qabne, nama vaaliyuu hin qabne, nama amantii hin qabne, nama kabajaa hin qabne, nama barumsa hin qabne, wallaalaa, xibxibduu akkasii miti. Nama kabajaa qabuudhaan nama barateedha san hamma humna kootti. Nama amantii qabuudhaas nama waaqa sodaatuudhaan. Gaafa akkasitti barreessu nama xinnoo, nama hin taane, nama gatii hin qabne, nama akkasii miti. Utuu biyya natti kenname nama biyya bushuudhaan. Utuu nama siyaasa barbaadu ta'es biyya keessatti iddoo guddaa tokko taa'es yoona bushaa cimaadha waan barii moo amma manaa ganaa gadi ka'u kaadhe. Utuu kijibni gannaa liqinfama ta'e. Ani nama sammuu isaatiif jiraatudha. Rakkatee argadhee dhabe neera. Nama haqaaf sammuu isaatiif immoo jiraatudhaan nama mul'ata immoo qabudha. Kanaafi nama akka koo baay'een qaba Oromiyaa keessa. Nama bota baay'eetu jiru. Namni dhugaadhaaf onneen isaanii haqa dheebotu halkanii guyyaa. Kanaafuu yeroo mijatetti egaa nan beekaa ijoolleen biyya keessa jirtan Wi-Fi daataan viidiyoo isiniif dubbisuu sin jalaa fixaa. Kanaafan viidiyoo baay'een dubbadhu. Waan natti dhuftu barreeffamaan ani isiniin gaa. Warra biyya alaa kana keessa yeroo waa dubbisuu hin dandeenye tarii immoo yeroo tokko tokko dhaggeeffataa harma konkolaataa isaanii keessa deemanii hojiitti deemaniif xiqqoo waawannoo taatee dheena fuula baafadhe malee gara fuulduraatti viidiyoo babbareedaa isaa isiniin hojjedha ulfaadha fayyaa ta'a nagaatti. Eegan gulummaa dhanaati bara 2019 Jarbaffaa keessa. Salphina kolaaluuf jedhanii gamaaf gamasi wal waamanii gaafa wal guuranii dhufaanii galagaltootee dubbiini gooftaan ka'u harka isaatiini garjedhee lafatti barreesse dhaaltu mootummaa koona jedhee addeessitu koo yellaasiise. Addeessitu koo oofee balleesse biyya wal jedhi laalisi foo lafti reefuu bari'a diinni koo dhiibee mana abbaa kootti nagatte salphina jennaani didee ulfinni na argate 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 ulfinni na argate. Eebuu garaa namaan ni argu afaan isee garaan ni laalu ol jedhi deeminaan jedheera sinachi ba'an sirran jiru. Egaa maaliif amma sodaan koo sinachi bokuun gannan caabu naamurtoon koo egaa kun oliyyannoon dhaabu. Addeessitu koo oofee balleessa biyyaa wal jedhi laalisi foo lafti reefuu bari'a diinni koo dhiibee mana abbaa kootti nagate salphina jennaani didee ulfinni na argate 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 ulfinni na argate. Himeen fitu kansa dhaloota tannaama amma lubbuun jirti gaarummaa saniima
dhaloota tannaama amma lubbuun jirutti gaarummaa saniima ardiirra samiirra akkisaa hin jiru gonkuuma himeen fixu kansaa dhaloota tannaama amma lubbuun jirutti gaarummaa saniima himeen fixu kansaa dhaloota tannaama amma lubbuun